Ashama harka fuunee kabajamtootaa fi jaallatamtoota maatii Ashaa Orootoo jalatti kan argamtan hunduma keessaniif nagaan Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii? Ani nagaa kiyya galata Waaqayyoo, isinis baga nagaa fayyaadatanii. Egaa guyyaarraa mana Ashaa Orootoottin argama. Ashaanii Waaqayyo ishee gargaaree gammaddee jirti, kan gammaddee tutturtee jirti. Egaa sababii maalaan qabamurraa kan ka'e bakka gammaddee ishee irraa turee jira. Ashaan nama cimtuuf, nama jabduu, nama beektuudha. Baay'ee iyyoo wal barree ammuma iyyoo wal barreetti garuu waan hedduu irraa hubadhe jechuudha. Nama gaarii fi nama hubattu akkasuma nama qulqulluu akka taate irraa hubadhe jechuudha. Baay'een ajaa'ibsiifadha. Baay'ee natti tolte jechuudha. Namni yeroo muraasayyuu wal faana haasa'ee maalummaa walii hubachuu ni danda'a jechuudha. Kanaaf hedduu waan gaarii irraa hubadhe hagan ajaa'ibsiifachuu ga'utti jechuudha. Baay'ee iddoo guddaan siif qabaa isin jedha asumarraani. Egaa Ashaa kan milkeessee bakka milkii kan geessise Oromoon ofii akka ishee milkooftuuf daandii kan taatanii haala keessa yeroo keessan rakkutanii ishee gargaartanii akka ishee milkootuuf karaa kan taatanii fi hundumni keessanii halkaniif guyyaa otoo hin jedhin gargaaruudhaani kan fiddan isin geessan galatoomaa isiniin jechuu jaaladha. Galatoomaa isheen gammadde jechuun hundi keenya gammanne jechuudha. Galatoomaa isiniin jedha bakka ishee bu'eeni. Ashaa qaalii atillee baga gammaddee baga firii dadhabbii kee isatti dhamaatee isatti halkaniif guyyaarree badhaabudee milkaa'uun qaba jettee murteessitee haga milkooftutti itti dadhabdee ijaan argite siin jechuu jaaladha. Baga gammaddee baga firii dadhabbii kee ijaan argattee baga gammadde siin jechuu jaaladha. Egaa akkuma ammas hojjechaa jirtu kana booddesi kan saba kee boonsu amantii keetti kan hin buune, maatii kee kan hin tuqne, eenyummaa kee kan hin tuqne, saba kee kan hin tuqne irratti hojjettee haga dhumaatti akka galma geessu abdiin qaba. Waan gaggaarii namoonni fakkeenya sirraa fudhatan irraa hubatanii akkasumas galateeffatanii irratti hojjettee akka saba kee boonsitu abdiin qaba. Namni waanuma hojjeteen galateeffamaa, waanuma hojjeteenis immoo kabajamaa. Hojiin ofii nama kabachiisa. Hojiin ofii bakka namaaf kenna. Hojiin ofii hawaasa ofii biratti nama kabachiisa jaateedhaa fi kanaaf waan gaarii akka irratti hojjettu abdiin qaba. Jabaadhu siin jechuu jaaladha. Irratti hojjedhu wanta saba koo fayyada jette kamiyyuu irratti hojjedhu, saba kee gargaarii siin jechuu jaaladha. Jabaadhu amma galma geessutti wantoonni siyaafan baay'eedha. Karaan siyaafan baay'eedha. Isa galma geessisuuf ammas jabaadhu siin jechuu jaaladha. Irratti hojjedhu siin jechuu jaaladha. Ati nama beektuuf nama gaarii, nama qaaliidha. Jabaadhu. Hundi keessanii warri dhufaa jirtanis jabaadha. Hojjedha, wal gargaara, wal bukkee dhaabadha isiniin jechuu jaaladha. Dhaamsi kiyya kanuma. Galatooma waan ammaatti na waliin turtanii fi baay'een isin kabajaa, baay'een isin jaaladha. Hunda keessaniyyuu galatooma. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu hordoftoonni Ashaa Orootuu fi ani Jamiilaa 11 tuubiidha. Guyyaa irraa kan inni itti argamu mana Ashaa Orootuubiiti. Ashaa yeroo darbe monii taatee jirti. Ashaa baga gammaddee congratulations siin jechuu jaaladha. Ashaan monii taatee malee ammallee waan baay'ee ishee barbaachisa. Namni tokko monii ta'e jechuun yuutuubii hojjechuu dhiisa, maallaqa irraa argata, waan akkasii jechuudha miti. Monii ta'uun sa'aatuma dheeraa sana waraabuu qofa irraayyuu nama hir'isa malee wantoota baay'eedha kan monii duuban jiru jechuudha. Kanaafiyyuudhaani yeroo Ashaan viidiyoo hojjettu
gadi lakkiftu hundi keenya iyyuudhaanii mana Aishaa deemnee viidiyoo ishee akka ilaallu isiniin jedha. Aishaa ammalleen kaafee rabbii yeroo dhiyoo keessatti si haa gammachiisu. Eegumsi piiniidha hedduu tokko ulfaata. Rabbii yeroo dhiyoo keessatti piinii keessii deebisee si haa gammachiisu. Asumaan hordoftoonni Aishaa hundi keessaniyyuudhaanii akka mana ishee deemtanii yeroo isheen viidiyoo hojjettu laayik gochuudhaan sheerii gochuudhaan yaada keessan barreessuudhaan akka jajjabeessitan isiniin jechuu jaaladha. Aishaan jiruu biyya namaa kana keessatti osoo araba waliin asiif achi jettu, osoo hojiin itti ulfaattu, maafan karaa kanaan jiruu kiyya dabalee hin hojjanne jechuudhaan halkan hirriba ishee dhabdee yeroo boqonnaa ishiitii irraa qooddattee hojii kana hojjechuu jalqabde. Alhamdulillah milkooftee jirti. Milkaa'inni kun immoo kan galma ga'u isin hordoftoota ishee waliin. Kanaafiyyuu ammas akkuma yeroo duraanii bira dhaabbattanii asiin geessanitti ammas akka wajjiniin dhaabbattanii yeroo isheen viidiyoo hojjettee gadi dhiistu bira deemuudhaan akka jajjabeessitan isiniin jechuu jaaladha. Aishaan nama akkaan cimtuu fi waan hojjettu hunda keessatti iyyuu sodaa rabbii qabdudha. Ammallee nama jajjabeessuu irratti akkaan kan cimtuudha. Namni tokko waan tokko natti himi jedheenii yoo dhaqee yeroo ishii irraa haarsaa gootee yeroo ishii irraa nama sanaa kennitee nama waan tokko nama barsiisuudhaan nama jajjabeessituudha. Haaluma kanaan itti fufi jechuun hin barbaada. Hagan arge tokkotti, hagan beeku tokkotti nama haalli ishii guyyaa tokkoof hin jijjiiramne nama beektuu, nama hubattuudha. Aishaa hedduu tokkoon si jaaladha, hedduu tokkoon si kabaja. Ammalleen haala amala kee kana haaluma kanaan itti fufi siin jechuu barbaada. Asumaan yuutuubaroota gurguddoo Oromoo warra ta'an irratti maalidhaaf yuutuubii warra reebu lafaa ba'aa jiru fuudhanii liinkii isaanii maaf of jala hin keenye kan jedhu koomii dhiyeessa. Namoonni hedduun beekamtii argatanii jiru yuutuubii kanarratti. Oromoon ganaa yuutuubii irratti hin dhufne kanuma dhufe kanayyuudhaanii wal guddisaa hin jiranu. Osoo liinkii isaanii fuudhanii sheer gochuufidhaan viidiyoo isaanii jala kaa'uudhaan osoo wal jajjabeessanii akkuma uummata biraa akkuma saba biraa osoo wal guddisanii jechuun hin barbaada. Kuni dhaamsa kooti. Aishaa ammallee irra deebitee baga gammaddee rabbii waa hundayyuudhaan fixeesiif haa gammachiisu siin jedha. Ani yaada koo asuma irratti hin xumura. Yoon dogoggore dhiifama naaf godha. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.